Akka mul'atan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu isaati kanaaf qabnu isinitti himna. Addi bilisummaa uummata Tigraay hariiroo Eertiraa fi Sudaan waliin qabaachuu kan muummeen ministeera Abiy Ahmed dubbatan haale. Ministeerri Abiy Ahmed Itoophiyaa irratti Eertiraa fi Sudaan waliin tumsa uumaa jiru jedhanii irratti dhiyeessan guutummaatti kuffiseera. Abuut gargaarsa waraanaa alaa kamiyyuu gaafate akka hin beeknee fi dhimma isaa kam irrattiyyuu humnaa fi dandeettii ofii qofa irratti akka hirkatu jabeessee ibseera. Deebiin Abuut kun kan dhaga'ame erga muummeen ministeera Abiy Ahmed kibxata darbe paarlamaadhaaf ibsa kennaniin booda yoo ta'u, ibsa isaaniitiin Sudaan, Abuutii fi Eertiraan Itoophiyaa irratti waliin hojjechaa jiru jedhanii kunis tumsa bara 1991 sirna dargii kuffisuuf gargaare waliin akka wal fakkaatu kaasaniiru. Tumsi kun birmadummaa Itoophiyaaf sodaa hin uumu jedhanii kan dubbatan Abiy qaamonni alaa maqaan isaanii hin dhahamne tumsa kana duubaan akka jiranis eeraniiru. Himannaa dhiyaate kanaan wal qabatee dubbii himaan Abuut Mikaa'el Asgedoom akka dubbatanitti paartichi qaamni alaa bakka isaanii bu'anii yoomiyyuu afeeree akka hin beekne ibseera. Nuti of irratti hirkanna akka isaaniin jedhan sanatti namni biraa kamiyyuu hin afeerru jedha Mikaa'el. Qaamota biroo akka waraanaaf itti makaman kan afeere mootummaa federaalaati. Nuti warra biraatti hin hirkannu humna ofii keenyaatti amannaas jechuun dubbateera. Yaadni kun waraana waggaa 2 kaaba Itoophiyaatti geggeeffamaa ture keessatti hirmaannaa humnoota Eertiraa fi humnoota hidhattoota biraa waliin turaniif xiyyeeffannoo kan kennudha. Mootummaan federaalaas waraana sana keessatti kutaa waraanaa tokko keessatti Eertiraa waliin tumsa taasisuu isaas amaneera. Akka Mikaa'el yaada Abiy kan Abuut waliigaltee dhukaasa dhaabuu Piriitooriyaa kan mallatteesse sababa waraanaan mo'ameef jedhu paartiin isaanii fudhatama akka hin qabne ibseera. Waliigalticha kan mallatteessine waan mo'amneef miti. Akkuma muummee ministeeraa jedhanitti qaama mo'ame waliin hin mari'atamu gara teessoo mariitti kan dhufan waan nu mo'achuu dadhabanii fi waliigalteen kan mallatteessine faayidaa gama lameeniitiif jedhaniiti. Waliigalteen Piriitooriyaa injifannoo yookaan harka kennannaa qaama tokko osoo hin taane waraanicha dhaabuuf murtoo waloo yookaas gama lameenii calaqqisiisaa jedhaniiru. Yaadni Dr. Abiy kun kan dhufe yaa'ii idilee 30ffaa mana maree bakka bu'oota uummataa keessatti yoo ta'u, adeemsa kana siyaasa qottoo jechuun Abuut Eertiraa fi Sudaan waliin wal qabsiisaniiru. Fakkeenya qottoo fayyadamuun Abuut sibiilota qottoo yookaas muka qaru, Eertiraan immoo harka mukaa jedhanii lachuu qaamota alaa maqaan isaanii hin dhahamneen duubaan akka itti fayyadamaa jiran dubbatan. Qaamota kanas addaan baasanii hin dhiyeessine. Guyyuma sanatti Eertiraan dhimma kana kuffistee ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yamaanee Gabra Masqal X irratti maxxansaniin yaada muummee ministeeraa raafama siyaasaa jechuun kan tuffatan yoo ta'u, paartii badhaadhinaa Itoophiyaas imaammata naannichaa of eeggannoo hin qabne yookaas badii nama saaxilu hordofaa jira jechuun himataniiru. Yamaaneen akka jedhanitti walitti bu'iinsii fi hammaannaan naannawaa gaanfa Afrikaa keessatti uumame madda isaa gochaalee Finfinnee mataa isheetii. Isaanis waliigaltee wal hubannoo Somaaliyaa waliin godhame ibsa yeroo abbaa biyyummaatiin karaa galaanaa argachuuf kennamuu fi deeggarsa ibsa kanaan dursa soba jedhamedha jedhaniiru. Waraanni Sudaan karoorri nageenyaa Yuunaayitid Isteetsi humni finciltootaa guutummaatti magaalota keessaa akka ba'u gaafachuu qaba kan jedhu akka ta'e gabaafame. Ragaawwan sanada dhaabbatii oduu Reuters arge ilaale akka ibsanitti waraanni Sudaan waraana waliinii biyyattii keessatti waggaa 3 deemaa jiru dhaabuuf yaada dhiyaate fudhachuuf ka'uu kan godhate. Humni waraanaa finciltootaa Rapid Support Force magaalota qabatee jiru guutummaatti akka gadi lakkisu kan gaafatudha jedhame. Ragaawwan sanada qabiyyeen isaanii qondaalota olaanoo Sudaaniin mirkanaa'an kun akka agarsiisanitti yaadni Yuunaayitid Isteetsi ji'a darbe dhiyeessite gareen lameen iyyuu atattamaan guyyoota 90f gargaarsa namoomaaf jecha dhukaasa dhaabinsaa akka godhaniif kunis marii dhukaasa dhaabinsaa dhaabbataa fi ce'umsa mootummaa siviiliin dursamu kan saaqu ta'uu isaati. Dabalataanis yaadni kun haala ba'iinsa murtaawaa RSF deeggaruuf hojjetamaa
Hojmaata dhaabbata mootummoota gamtoomanii dursamu akka hundeeffamu kan gaafatu yoo ta'u, keessattuu naannoo Daarfur Kaabaa bakka dhiyeenya kana finciltoonni lola jabaan magaalaa Alfaashir itti qabatee fi Kordofaan Kaabaa bakka amma RSF dirooniiwwan malee itti furguggisaa jiruuf dursa kan kennu jechuun Reuters gabaaseera. Oduu keenya itti aanuun Chaayinaatti balaa ibiddaa warshaa kophee irratti mudatee lubbuun namoota 23 darbee jedhame. Kibba baha Chaayinaa magaalaa Jiyaangitti balaa ibiddaa warshaa kophee irratti mudatee lubbuun namoota 28 darbeera. Balichi gamoo hawwitiin Fuutiweer irratti kan mudate yoo ta'u, wayita balaan kun ka'u namoonni 240 ta'an gamocha keessa akka turan eerameera. Pireezidaantiin biyyattii Xi Jinping dhimmicha ilaalchisuun ibsa kennaniin balaa mudateen miidhaa guddaan qaqqabuu dubbataniiru. Balicha ariitiin to'achuu fi hojii lubbuu baraaruuf ogeeyyiin 500 ol bobbaafamus ibsaniiru. Ka'umsi balichaa ariitiin akka qulqulleeffamuu fi namoonni miidhaa qaqqabeef sababa ta'an akka gaafataman ajaja dabarsaniiru. Jinjiyang kopheewwan ispoortii addunyaa persentii 20 kan itti oomishu yoo ta'u, magaalaa kophee Chaayinaa jedhamuun akka waamamus BBCtu gabaase. Oduu keenya xumuraatiin dooktorri dhukkubsattoota 15 ajjeesee hidhamuun dhaga'ame. Jarmaniitti dooktorri namoota garmalee dhibamanii hospitaala seenan yaaluun beekamu namoota dhibamanii isa bira deeman keessaa 15 waan ajjeeseef hidhaa umurii guutuun itti murtaa'e. Namni kun maqaan isaa Joons M yoo ta'u, umriin waggaa 41. Manni murtii Berliin namni kun bara 2021 fi 2024 jidduutti dubartoota 12 fi dhiirota 3 ajjeesuu badiin itti murame. Aangawoonni ajjechawwan namni kun raawwate keessaa lakkoofsi ibsame kun baay'ee muraasaas jedhaniiru. Yeroo ammaa abbootiin alangaa ajjechawwan kaan dooktorri kun ittiin shakkame qorataa jiru. Namoonni harka dooktora kanaatti du'uun mirkanaa'e umriin isaanii waggaa 25 fi 94 jidduudha. Namoonni kunneen baay'ee dhukkubsatanii turanis garuu dhukkuba isaan ajjeesu hin turres jedhameera. Abbootiin seeraa mana dooktora kanaa deemuun qorannoo geggeessaniin namni kun beekamtii dhukkubsattoota malee qoricha nama ajjeesu walitti makuun kennaafii ture jedhan. Dooktorri kun namoota ajjeese faana balleessuuf yookaan akka hin shakkamne gochuuf mana dhukkubsattoota ajjeeseetti balaa ibiddaa uumuuf yaalaa tures jedha abbootiin seeraa. Dooktorri kun adoolessa 20,2024 battala qabamuuf jedhu dura dubartoota 2 umuriin isaanii waggaa 75 fi 76 ta'e ajjeesee ture. Ergasii mana dubartii tokkootti ibidda qabsiisuuf ture garuu hin milkoomne. Adeemsa seeraa waggaaf geggeeffamaa ture keessatti dooktorri kun homaa hin jenne. Garuu ji'a darbee namoota ajjeesuu amanuun kanneen ajjeese keessaa 12 kan dhukkubsatan ta'uu eereera. Dhukkubsattoonni kunneen dhiphina hin barbaachifne keessa galuurra jedhee ajjeesaa akka ture mana murtiitti hime. Kana hunda yeroon raawwadhu tarkaanfii baay'ee fi filatamaa akka ta'etti hubadheen jedhe. Dararama namoota irratti raawwate hundaaf dhiifama akka gaafates hime. Aangoonni namoota hedduu akka ajjeese shakkuu abbootiin seeraa ajjechawwan biroo 76 irratti qorannoo geggeessaa jiru. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanuma waliin turuu keessaniif galatoomaa jenna.